maqaan keenyu eessarraa dhuftee waaqayyo lafa kanatti gochaa maalii si godhe? Maqaan koo Saaraadha. Bakki inni irraa dhufe immoo Dambidolloodha. Waaqayyo lafa kanatti waan guddaa naaf godhe. Ji'a 5ffaa keessan dhufee baranuma jechuudha. Baay'ee na dhukkubaa ture. Isa booddee mana qorichaa deddeemee Dambidolloodha bakki inni hin naqin hin jiru. Deemee yaalamaa ture. Utuman yaalamu kana naan hin jedhan takka nattan maachaa dhufe. Isa booddee dhumarratti dhukkubi kee turuudhaan naan jedhan. Utuman yaalamaa jechuudha. Ji'a 4 utuman yaalamu ji'a 4 naannoo ji'a 4 immoo biddeeniif bishaan akka nyaachuman jibbe numa na jibbisiise jechuudha. Gaafa namni shunkurtii irra kaa'u ana olla guura. Isa booddee ji'a 4 akaayii garbuu duwwaadhaan hin taa'e jechuudha. Isa booddeetu tuman kanaan jedhu tuman akaayicha duwwaadhaan jiru mana kana dhufee biyya kana dhufe takka ammoo dhufee hin beeku. Manuma kadhataas geessina kottu naan jedhanii naa dawwalanii naan hin dhufe. Ammaatii kootii fi mucaa hangafaa abbaan koo immoo biyya qabamee jira yeroo sana namni na fidus hin jiru. Kottu bakka makiinaa malatiitii naan jennaan Dambidolloodhaa dhufe. Qobaama koo jechuudha. Isa booddee gastaawusii galchineesii kadhachiifnaa naan jedhan. Gaafan dhufee waldaa kanatti namni gibbii keessa waldaa raajii eebbaatti si geessaa har'a numa fayyitaa naan jette. Guyyaan gaafa sanaa Sanbata. Isa booddee na fiddee kadhatamaa ture lallabanii kadhatanii faarfatanii takka ammoo keessi koo na'ees hin beeku yeroo namni waa ta'us namaafis hin boo'u gidduu sanan taachi amma raajiin achi abbaasanii nama warra dhukkubanii jiraniif kadhatan nan boo'a callumadhee waan na boosisus hin beeku garuu. Ana ammoo amma kana keessaa waamanii naan kadhanne isa booddeetu man taa'ee boo'u bishaan dhumarratti warri bishaan barbaadda jennaan achi utuun as hin ga'inii walakkeessa sanan jira. Ilaa mucaan kuni turuu dhukkubsatti seexanni immoo du'a see guyyaa 3 duwwaa hambiseedhan. Isa booddee deemus nan dadhabee warri na fidan sun achii utaaltee kaate namni mucaa kana fiddan jennaan kaatee dhuftee akkam godhannaan waanuma amma argan duwwaatti man isaanii garaana bokoksaa gaafa namni biddeen gad fudhatu nyaachuun kajeela garuu garaana bokoksatuun hin nyaatin fooliin biddeenii gaafa natti namoo jechuudha. Isumatti manii zeetii afaan koo gargar banee afaan kee naan jennaa hin banee zeetii itti naanaqanii iji koo kun yeroo sana yemmi gaafa sana ajjiru na argeera. Adiin kun hin jiru bicaama duwwaa ta'e. Qeensi koo kunis na addaatee na bicatee ammi jireenyi koo nan jiru bakka na luluqqee jira. Isa booddee zeeticha afaan kootti naanaqanii bishaatti naanaqanii har'aa kaatee biddeenis bishaanis hin nyaattaa naan jedhan. Ishaameen jedhee man fudhadhee warruma sanannaa akkuma waan anana ta'etti fudhatanii naa kadhatanii nagashan nan galee isa booddee baay'ee matuun deemine jechuudha asii bahe nan beelee. Maannanoo nan beelee ergan biddeen nyaadhee hojii 4 dhuguman biddeennaa nyaatamaan jedheen. Isa booddee kottu kaa erga beeloftee mana ga'uun qabduu karaa maadhannee sii binna malee naan jedhanii dhaqanii biddeennaa bitan. Biddeenni koo nan nyaadhee nan dhugee bishaan irratti nan dhugee na keessaas hin baane foolii biddeen sanaa gaafa biddeenni sun dhiyaatus na keessaa hin baane erga gaafa sanaatii dur deemuu hin danda'u na argansiisaa. Iji koos guyyaa 3 gidduutti jijjiirama naan jedhanii dhuguma guyyaa 3 sana booddee iji koos addaachaa dhufee biddeenis bishaanis nan nyaadhee dur yeroon deemu na argansiisaa innis na dhiise. Sabni kana dhageessan harka keessa mataa gararraatti walitti reebaa waaqayyoof. Amma illee harka keessa mataa gararraatti walitti reebaa ulfinni isaa kan waaqayyoo haa ta'u. Tole ji'a 4f biddee waan jedhamu nyaattu akaayii garbuudhaan jiraata. Mee mana yaalaa Dambidolloo keessaa eessa dhaqxee hospitaala immoo kan dhuunfaa dhaqxee maal siin jedhan yeroo sana keessa immoo dhibeen sun akkamsi godha? Hospitaala gisee 3 ol naqee siree mana ciibsuu takka torbeen ciisaa takka torbee 2 ciisaa qorichuma naa kennu isa booddee dhuunfaa dhannaan qoricha kan turuun sii kennaa kana fixxee raattee turtii ji'a 6 booddee waan biraa yaalta malee utuu ji'a 6 ta'in immoo iddoo biraa dhaquu hin dandeessu si miidhuu danda'a naan jedhe.
Isa booddeen kan dhuunfaa sanaa kan turuu sanaa naa kennanii kan turuu sanaa fudhadhee gaafan jedhu uttumaa natti hammaate garaagarummaa guyyaa 5 duwwaa gidduu gashe namni biraan tokko immoo dhufee gibbii keenya keessaa kottuu qorichisaa jira jedhanii kan nama warra aadaa kan dur warra beekan wayii jira qoricha boolla keessaa qotamuudhaan aan jette. Sila akimiinni sun turtii ji'a 3 booddee malee hin furattu kan biraan aan jette. Qoricha biraa yoo fudhatte si miidha jedhee? Si miidhuu danda'a lubbuu kee irratti itti gaafatamummaa hin qabu naan jedhee abbaa koo wajjin natti hime. Abbaan koo immoo na biraa galeera dhuftee na waamtee na geessitee garaagarummaa guyyaa 5 duwwaa gidduu irraa qoricha sana gaafa isaan shiiniitti buusanii naa fidanii yoon jedhee isee na geessite kanan sodaadhee isa booddee iseen birrii ofiiseetii kaffaltee naa fuute. Birrii gaafa sana jechuudha. Jechuun nan sodaadhee bakka waaqayyo akkuma fedhe naa godhu anaaf yoon du'eeyyuu akkasiin jiraachuu korra duuti anaaf boqonnaadha waan jedhamu yaadeera. Shiinii tokko naa kennanii ennaa shiinii tokko sana dhuge. Guyyaa 5 duwwaa gidduu jira. Guyyaan gaafa sana dafinoodhaan naannoo sa'aatii 3 walakkaa keessa na geessite 4 walakkaatti manatti deebinee gallee sa'aatii masana na balaqqamsiisuu jalqabee afaanii funyaanii nutuu na balaqqamsiisuu dhiigan argaa isa booddee of hin dadhabee halkan keessa sa'aatii 8 daqiiqaa 25 gaafa na baru. Hamma kana namni naannee na bukeera fira koo achii waamanii maatiin immoo fagoodha ganaa makiinaadhaan dhufu firoota waamanii areena bukkee jira. Isa booddee bilbilaan nama biraa naa kadhachiisanii nama biraa sun naa kadhatee erga gaafa ergan isa dhugee booddee na dhufe bakka argasii natti. Yeroo sana maal gochuu dandeessu? Deemuu hin danda'u na argansiisa lafa xinnoo deemee na argansiisa nyaachuu hin danda'u waan tokko ol fuudhee lubbuun oolu bakka. Ji'a furguutummaa immoo biddee waan jedhamu yoo afaan hin qabdeen beektu? Lakki ji'a furguutuu akaayii garbuu duwwaadhaan hin ta'a. Yeroo gara waldaa kanaa dhuftee ji'a furguutuutu waan nyaateen dhuftee namni waaqayyo raajii eebbaan immoo sii kadhatanii utuu mana hin gahinidha kan si beelessee appitaatiin kee baname. Isaanis ammaa kaatee nyaattii jedhan guyyaa gaafa sanaa asirratti sanbatuma yeroo akkasiidha ammaa kaatee beelessuu jalqabaadhanii bahee ulaama sana duuba ga'ee na beelessennaan manuma wayiitti gorsiisanii biddeen naa bitanii na nyaadhee naasifaa'ee. Ergasii guyyaa gaafa sanaatii kaasee dhibee kana ofirratti nagarre waan hundumaa nyaattee ilaaltee sin argansiisu. Ergasii natti hin deebine nan argansiisus biddeenis erga gaafa sanaatii nan nyaadha. Sabni kana dhageessan harka keessa mataa gararraatti walitti reebaa. Ulfinni isaa kan waaqayyo haa ta'u ammallee lillee guddaa isaa waaqayyoof fida. Tolee gara lafa kanaa kan itti dhuftee ji'a 5ffaa keessadha. Har'a ji'a 6ffaa keessa seeneera jechuudha. Ji'a 6 kana gidduutti waan hundumaa nyaattee deemtee ilaaltee qoricha kan jedhamu waa tokko hin fudhanne iji keessa guyyaa 3 gidduutti noormaalii ta'e amma dhibba nagaa keedha waan sitti dhaga'amu tokko iyyuu hin jiru. Wanti tokko iyyuu hin jiru ergasii nagaa kooti mana qorichaa iyyuu ergasii dhaqee hin beeku yeroo sanaa ji'a furguutuu marfeen harka koo irratti baachaa ture ergasii sitti hin deemu. Ji'a furguutummaa marfeen harka kee irraan bu'u? Takkaa guyyaa tokko harka koo irraan bu'u ji'a. Ergi namni waaqayyo raajii eebbaan sii kadhatanii kaasee har'a ji'a 6 buleera guyyaa tokko iyyuu dhukkubee hin beeku? Guyyaa tokko iyyuu na dhukkubee hin beeku nan ergasii mana qorichaas. Sabni kana dhageessan ammallee ulfina guddaa isaa waaqayyoof fida. Tolee egaa umurii irra jirtu umurii ijoollummaadha yeroo kanatti dhibee turuu dhukkubfachuu jechuun baay'ee ulfaata. Meegaa sabni as keessa jiran namoota baay'ee jiru dhibee kana fakkaatuuf dhibee kana fakkaanneen kan rakkatanii mee saba waaqayyootiif dhaamsa gabaabaa maal dhaamta? An akka kootti namoonni akka koo abdii kutattanii an umuriin keessa jiruu fi umuriin wanti dhukkubsadhu baay'ee marakkoodha. Dhaladhee makeenni dhukkuba baay'ee dhumaan qabame guyyaama tokko boqonnaa argadhee hin beeku reefu argama malee dhukkubi koo jechuudha. Akka koo immoo nama abdii kutattanii waan isaa wallaaltanii olii gajjooraa jirtan amanaatii waaqayyo akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedhan. Sabni kana dhageessan ammallee ulfinni isaa kan waaqayyo haa ta'u galata guddaa fida. Gooftaan si eebbisuu dhugaatii kan biraa qabadhu kottu noori.